Tonni Itoophiyaa keessumaaniyyuu magaalaa Suudi Arabiyaa keessatti keessumaan magaalotii hedduu keessatti hidhaman guyyaa sanbataa irraa eegalee keessumaaniyyuu ibsa ejjennoo akka Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti himanitti lagannaa nyaataa guyyaa sanbataa irraa eegalee ni eegalla jechuu isaaniitti Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti himani. Sababni lagannaa nyaataa kana gochuu barbaachiseef keessumaaniyyuu akkuma beekamutti akkanaanis du'uuf deemnu osoo hin nyaatin yookiin immoo dhumuuf waan deemnuuf nyaata dhiifnee lagannaa nyaataatiin ammoo keessumaaniyyuu hawaasni keenya akka sagalee nu ta'uu barbaanna jechuu isaaniitti himamaa jira. Haaluma kanaan odeeffannoo kana kan arganne keessumaaniyyuu Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin kallattiidhaan bilbiluun kan argates yoo ta'u odeeffannoon kun keessaaniyyuu magaalota Suudi Arabiyaa hunda keessatti lagannaa nyaataa guyyaa sanbataa irraa eegalee hidhamtoota Suudi Arabiyaa keessatti hidhaman keessumaan lammiilee Itoophiyaa guutuun guututti lagannaa nyaataa kan taasifamu odeeffannoon keenya guyyaarraa kan arganne. Amma wanni ergaa dabarfachuu barbaannu sanbata guddaa dhufu kana akka mana hidhaa Suudi Arabiyaatitti guutuun manneen Suudi Arabiyaa lagannaa nyaataa gochuu fi duula haga danda'ametti silaa kenneetu du'a irraa kenneen duunu jedhanii iyya dabarfachaa jiranii sanbanni kun osoo hin geenne odoo ilmaan keenya obboleewwan keessan hin dhumne sagalee akka nu taatan barbaanna. Okay, akka keessumaan hojiisa akka magaalaa amma isin keessa jirtanii kanatti moo akka guutuu Suudi Arabiyaa keessummaanota hidhaa? Akka guutuu Suudi Arabiyaatti Riyaad qabatee hanga daariidha haga daariititti. Keessumaaniyyuu ejjennoo kana kan dabarsinee fi sababa akkanaanis dhumuuf waan deemnuuf nyaata isaanis dhiifnee dhumuu nu wayya jechuun ejjennoo kenna kan ammaa kana dabarsine jechuun dubbataa jiranii. Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii oduu keenyaa guyyaa addaati. Odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aatiin akkuma beekamutti lammiileen Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti dararaa hamaa fi saaxilamaa jiraachuu isaanii kan yaadatatis turru. Akkuma beekamutti lammiileen Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessaa magaalotii xiqqaarraa hanga guddaatti mana hidhaa garaagaraa keessatti ammaa kanaan dararaa hamaaf saaxilamaa jira jechuun yeroo fi yeroo keessatti isinii dabarsaa turuun keenyas ni yaadatama. Haaluma kanaan magaalotii daangaa hanga daangaatti yeroo ammaa kana keessan magaalaa Tabuukii fi Dammaam akkuma kanaatti yeroo ammaa kana mana hidhaa Dammaami baadiyaa hanga magaalaatti ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jirra jechuun sagalee isaanii dhageessisaa jiran. Odeeffannoon guyyaa har'aa keessumanii karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti guyyaa har'aatiif yeroo jalqabaatiif miidiyaan Oromoodhaa kan nu dubbisaa jiru jechuudhaan dubbatan ijoolleen magaalaatti Dammaami keessatti namni 1,200 oltu mana tokko keessatti hidhamnee jirra jechuudhaan dubbataa jiran. Akka jiraattonni keessumaaniyyuu mana hidhaa kana keessatti dubbachaa jiranitti baatii 8 hanga hoggaa tokko baatii 2tti namoota hidhamantu as keessa jiran jechuudhaan dubbatani. Namoonni hedduun isaanii bishaan dhuguu fi akkuma kanaan bishaanii fi midhaan nyaataa dhabuurraa kan ka'e namoonni hedduun dhumaatii fi akka saaxilamaa jiran dubbachaa jiranii. Mana hidhaa keessaa karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin himachaa jiranitti keessumaaniyyuu yeroo ammaa kana bishaan maallaqa keenyaan binna namni maallaqa hin qabne yeroo ammaa kana lubbuun bishaan dhugduu malee hin jiraattu du'aaf deemaa jirra jechuudhaan dubbachaa jiranii. Hawaasni Oromoo biyya idila addunyaa jiruu fi keessumaan mootummaan biyyattiis uummata keenya yeroo ammaa kana mana hidhaa kanaaf sagalee akka ta'u qabuu fi keessumaaniyyuu mootummaan karaa biyyaatti akka nu deebisu jechuun mootummaaf ergaa isaanii dabarsanii jiranii. Haaluma kanaan gaafa sanbata guddaarraa eegalee magaalaa Suudi Arabiyaa magaalotii jiru hunda keessatti hidhamtoonni Suudi Arabiyaa keessa jiran guutuun guututti lagannaa nyaataa guyyaa 3 ni eegalla jechuun isaaniitu dhagahamaa jira. Akka jiraattonni kunneen dubbatanitti keessumaan mabooda lagannaa nyaataa taasisuuf deemna jechuun Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii fi ibsanii jiru. Tonni Itoophiyaa keessumaaniyyuu magaalaa Suudi Arabiyaa keessatti keessumaan magaalotii hedduu keessatti hidhaman guyyaa sanbataa irraa eegalee keessumaaniyyuu ibsa ejjennoo akka Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti himanitti lagannaa nyaataa guyyaa sanbataa irraa eegallee ni eegalla jechuu isaaniitti Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti himani. Sababni lagannaa nyaataa kana gochuu barbaachiseef keessumaanuu akkuma beekamutti akkanaanis du'uuf deemna akkanaanis osoo hin nyaatin yookiin immoo dhumuuf waan deemnuuf nyaata dhiifnee lagannaa nyaataatiin ammoo keessumaaniyyuu hawaasni keenya akka sagalee nu ta'uu barbaanna jechuu isaaniitti himamaa jira. Haaluma kanaan odeeffannoo kana kan arganne keessumaaniyyuu Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin kallattiidhaan bilbiluun kan argates yoo ta'u odeeffannoon kun keessaaniyyuu magaalota Suudi Arabiyaa hunda keessatti lagannaa nyaataa guyyaa sanbataa irraa eegalee
hidhamtoota Saudi Arabiyaa keessatti hidhaman keessumaa lammiilee Itoophiyaa guutuun guututti lagannaa nyaataa kan taasifamu odeeffannoon keenya guyyaarraa kan arganne keessumaan yoo ejjennoo kana kan dabarsinee fi sababa akkanaanis dhumuuf waan deemnuuf nyaata isaanis dhiifnee dhumuu nu wayya jechuun ejjennoo keenya kan ammaa kana dabarsine jechuun dubbataa jirani. Mana hidhaa Dammaamirraa Okay. akkoo hamaa keessa jirra. Nyaata hin argannu. Dhugaatiin bishaan hin jiru. Bishaan miilleetiriin 33 suni riyaala 5 nu gurgurani. Miidhaa hamaaf saaxilamaatiin jirra keessatti jechuudha. Bishaan mootummatu isinii dhiyeessa moo isintu maallaqa keessanii bitattan? Mootummaa alaa keessatti maallaqa keenyaan bitanna. Isin ammoo amma nama meeqa taatu? Achi keessatti mana hidhaa san keessa nama meeqa taatu? Biyaansi nama 1,000 oli walitti naqameetiin jira. Isaan hin beekamu. Tariitii mana tokko keessatti hidhamtan moo iddoo garaagaraatti hidhamtani? Manuma tokko keessa hidhamnee garuu kilaasii walitti babaasanii jirti. Namni nama hedduudha. Wallahi hisaabatti hin beekamu. Okay, namni miidhamaa jira jechaa jirtu kun hoo namoota maalii dhukkubsataniiti moo haala sababa nyaataatiif dhugaatii irraa miidhamaa jiran moo sababa maaliin miidhamaa jiru? Har'aa kan ka'e namni hafuura namaatii walitti baay'ina irraa kan ka'e dhibee garaagaraatiin qabamee namni gadi baatee mana haakimaa fidu hin jiru. Kanaaf ammoo uummanni miidhaa hamaa keessa jiraati. Mee nama biraallee dubbisiiti innis yaada haada barfatuuti. Isinis akka sagalee nu taatan bilis sagalee nu ta'a. Mee qoonsiilaan hagammaatti dhufee kan isin dubbise jira? Keessumaanuyyuu magaalaan kun magaalaa baay'ee magaalaa Riyaadirraayis fagaattu tariiti Dammaam jechuun uduuda kaatarii natti fakkaata. Mee hangammaatti qoonsiilaan dhufee isin dubbise hoo jira? Dhufee ka dubbise ni jira. Wayii afaan tokko dubbatanii har'a boru haga torbaan takka eegatan booda barra eegala. Kana san osoma ji'aniin har'a nuun ga'aniiti. Namni afaan tokko dubbatu tokko illee hin jiru. Isin amma hangam erga hidhamtanii hagam turtanii jirtu mana hidhaa san keessa? Nu amma keessa nama baatii 8 hanga waggaa tokkootitti baatii 6 gadi hin jiru. Nama muraasa namni baatii 6 gadi. Okay, erga ammoo hawaasa Oromoo idil addunyaa jiranii fi kan biyya keessa biyya alaa jiraniif waan dabarsitu qabdaati karaa keetiin? Dhaamsi ani dabarfachuu barbaadu ilmaan Oromoo bakka jiranitti keessattuu walitti dhufeenya mootummoota garaagaraatiin qabanii sagalee nuuf ta'aniitiin akka viidiyoolee fi suuraa garaagaraa nurraa fudhataniitiin addunyaatti nu beeksisan furmaata addunyaa irraa barbaanna. Nuti yoo biyyatti nu hin galchin illee furmaata tokko akka nu godhan namni asitti nu harkatti dhumuu irra jechuudha. Okay, galatoomii ulfaadhu carraa kanumaan namoonni biraa osii bira jiraatan ergaa dabarfachuu danda'u. Shama akkam jirtu nagaa? Akkam jirtu nagaa jirtu eessarraa amma kana magaalaa keessumaan Saudi Arabiyaa keessatti Dammaametti mana hidhaa keessa akka jirtan quba qaba. Mee manni hidhaa magaalaa Dammaam hanga ammaa maalitti jirtu? Akkam keessa jirtu? Haalli keessa jirru baay'ee haala nama sodaachisaa fi nama jibbisiisaadha. Dhukkubsataa hin galchinaa jedhu torbaaniin al tokko dhufanii daqiiqaa 5 dubbisuu hin danda'ani. Saniinuu namni dhufu afaan Amaariffaatiin daqiiqaa tokko asitti dubbate achi booda waan nu beeknu miti dhimma mootummaatiyyaa. Amma wanni ergaa dabarfachuu barbaannu sanbata guddaa dhufu kana akka mana hidhaa Saudi Arabiyaatitti guutuun manneen Saudi Arabiyaa lagannaa nyaataa gochuu fi duula haga danda'ametti silaa keennee fi du'a irraa keenneen duunu jedhanii iyya dabarfachaa jiranii sanbanni kun osoo hin geenne odoo ilmaan keenya obboleewwan keessan hin dhumne sagalee akka nu taatan barbaanna. Okay, akka keessumaan hojiisa akka magaalaa amma isin keessa jirtanii kanatti moo akka guutuu Saudi Arabiyaa keessummaanota hidhaa? Akka guutuu Saudi Arabiyaatti Jidda Riyaad qabatee hanga daariidha haga daariititti sanbata dhufu ciree irraa eegalee lagannaa nyaataa akka godhamu lagannaa nyaataa booda aarsan barbaachisu hundi akka kafalamuuf yoo hordoftan ta'e galgalaas liiviidhaan dabraa ture Mubaarak Kaayirootii fi Muniir fa'aallee jaarsan irraa dabarsaa turani. Isinis karaa keessanii sagalee akka nu taatan uummanni Oromoo guutuun bakka jirutti gaafa rakkoon kun dhufe gaafa lagannaan kun dhufe mootummaa walitti bu'uu jira walitti bu'uu isa mootummaa booda namni duraa hoo dhukkubsataa jira namni dhumuu jira
danda'u hunduu kallattiidhaan har'aa akka isaan guyyaa sadii. Okay, mee waan kana keessatti keessumaanuyyuu mootummaan Suudii yeroo ammaa kana keessaan bishaan seensisanii nutti gurguraa jiran jechaa jirtan. Namni maallaqa hin qabne hoo tariitii maal ta'a? Hanga ammaa immoo akkamii fayyadamu jirtani? Hedduu darara. Bishaan duraan haalli itti fayyadamaa turre bishaan alaan waraabameetiin karaa mana fincaaniitiin bishaan dhugamu gurannisiifama ture. Bishaan san dhugeessi namni dhukkubsatee torbaan tokko booda haala saniin bishaan sanii wal barachuun isaatu baay'ee rakkoo ture. Amma sunum malleen nurra dhaabbate. Tarii san dhiisiitii namoonni salaatan bishaan salaataa argachuun yeroo itti rakkisaa ta'e keessa jira. Kuni baay'ee ammaa taadhaa jira. Rakkoo mootummaa keessaniiti. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa addaa kanuma fakkaata. Sagantaa keenya kaafee wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Sagalee ijoollee kanaa wajjin turtii gaarii. Yommutti sarbamu mirkisaa bakkooti. Anta eni lalu anaaf qaama kootiin dhugaan fiira kooti. Nam falma hinkennu laala baako. Nam falma hinkennu laala baako. Anta eni lalu hinkennu laala baako. Ormi qe'ee nannaalu hinkennu laala baako. Falmadhu laala baake. Ormi qe'ee sinnaalu falmadhu laala baake. Falmadhu laala baake. Falmadhu laala baake. Utulaaltu diigamee manni yaada yeessa. Jalliftee maateessa falmadhu beessa. Utulaaltu diigamee manni yaada yeessa. Jalliftee maateessa falmachuun beessa. Falmadhu